Ashama akkam jirtu kabajamtoota koo ergaa gabaabduun isiniif qabadhee dhiyaadhe. Mata dureen isaa jireenya kee eeggadhuudha. Yeroo tokko ganama wanti kaaniin dhaggeeffannu, wanti nuun dubbifannu, wanti nuun ilaallu, gammachuu keenya wanta nu sarbuuf, wanta nu gammachiisu ta'uu isaa hubattanii beektu? Wanta ganama kaanii dhaggeeffannu taanee oolla, wanta ganama kaanii dubbifannu taanee oolla. Kaayyoo keenya ganama yeroo hirribaa kaanu yaannu guyyaan keenya nuuf ta'a. Yeroo tokko ganama keenya wanta negatiif ta'e dhageenya yoo ta'e yookiin wanta negatiif ta'e dubbisna yoo ta'e ilaalla yoo ta'e guyyaa keenya isuma yaadaa oolla. Yeroo tokko immoo ganama keenya yeroo hirribaa kaanu positive energy-dhaan yookiin immoo yaada qajeelaa ta'e tokko yaadnee kaanata yoo ta'e yookiin immoo guyyaa keenya bareechuudhaaf ofii keenya yaadnee murtoo keenya irratti hundoofnee jiraanna yoo ta'e guyyaan keenya akkasuma bareedaa nu ta'e oola. Ijaa kanaaf yeroo baay'ee ganama maal akka dhaggeeffannu, maal akka goonu, maal akka dubbifannu addaan baafannee baruun hedduu barbaachisaadha. Jireenya keenya eeggachuudhaaf gammachuu keenya wanta nu sarburraa of haa qusannu. Gammachuu jireenya keenya keessatti wanta guddaa faayidaa guddaa qaba waan ta'eef kaayyoon keenya akka galma ga'uuf bakka keenya bakka karoorfanne akka geenyuuf hedduu barbaachisaadha. Gammaduudhaaf immoo karoora qabachuurraas of haa qusannu. Yeroon kana goradhu erga kunnaa guute janna yoo ta'e gammachuu keenya saarraa hin taane isa borii yookiin immoo isa gara fuulduraadha kan nun gammannu. Ijaa kanaaf wanta qabnuun wanta har'a qabnuun haa gammannu. Wanta gara biraa wanta jechuu barbaadu jireenya keenya keessatti gammannee jiraachuudhaaf ofii keenya haa kabachiisnu. Namni kan kabajamus kan salphatus wanta afaan isaa keessaa ba'uun namni hammuma nama beeke nama kabajas nama salphisas. Ijaa kanaaf ofii keenya jireenya keenya saaxiluurraa yookiin wanta keenya wanta hundumaa odeessuurraa of haa qusannu. Faayidaa tokko nuuf hin qabu waan ta'eef. Namni hammuma nu beeke nu salphisa. Nunis hammuma nama barree akkasuma nama waan taaneef. Ijaa kanaaf yeroo tokko sooshaal miidiyaa irratti yeroo agarru manuma keenya teenye namni haala maalii keessa kan inni jiru salphaamatti barra. Wanta inni barreessurraa, wanta inni godhurraa kaane jechuudha. Haala inni sooshaal miidiyaa irratti maxxansurraa kun hedduu jireenya ofii keessatti wanta hin barbaachisneedha. Jireenya keenya keessatti maaltu dubbatamuu qaba, maaltu haasa'amuu qaba, maal gochuun qaba, maal gochuun qabu isa jedhu hubannaa guddaadhaan gochuutu nurra jira jechuudha. Akkasuma immoo hammuma jireenya keenya eeggannu, hamma mana keenya eeggannu, hamma ba'umsaaf galumsa keenya eeggannu, gammannee jiraachuudhaafis hawwii guddaa akka qabnu gammachuu namaa akka namni hin gammanneef kufaatii namaatti gammaduurraa of haa qusannu. Waa'ee namaa lallabuurraas of haa qusannu. Argineerra yoo ta'e yeroo baay'ee namni odeessee maal jiree bakka gaarii ga'e arginee hin beeknu. Jireenya keenya waliin haa jiraannu. Jireenya keenya waa'ee keenya ofii keenya haa jiraannu. Namaaf immoo bakka gaddaatti, bakka gammachuutti, bakka maalitti akkuma hundi keenya beeknu waliin bareedna, waliin miidhagna. Gammachuu keenya waliin haa hirmaannu, gadda keenya waliin haa hirmaannu. Karannaan alatti jireenya keenya ofii keenya haa jiraannu. Jireenya namaattis quba kaa'urraa of haa qusannu. Egaa ammuma of kabajne namnis nu kabaja. Ofii keenya quba keenya keessee namni akka dhundhuma keessa kaa'uuf carraa kennuurraa of haa qusannu. Ofii keenyaaf haa jiraannu. Jireenya keenya gammachuudhaan haa jiraannu. Wanta dhaggeeffannu, wanta sammuu keenya fiid goonu yookiin sammuu keenya soorru ilaallannee haa soorru. Nuunis nama waan taaneef yeroo baay'ee wanta qajeelaaf gaarii dubbachuudhaan namootaaf gaarii wanta nagaa kennu, wanta gammachuu kennu gochuu akka dandeenyuuf hunda keenya Rabbi nu haa gargaaru. Guyyaa gaarii qabaadhaa. Horaa deebanaa ergaan koo har'aa kanadha. Kaayyoon keenya immoo qajeelummaa sammuu namaa sooruudha.